Nageenyi waaqayyo isinii baay'ee tobbala wankee jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jiran galata waaqayyo akkam jirtu nagumaa isiniin jedha warra babbareedota mana madaamii jirtan fayyaa nagaa keessanii akkam jirtu bagaarra keessanii ana balitiin keessan nagaa gootii arraba shunkurtii dheedhii nyaajisuuf kotta nyaaddaa kana shunkurtii kana nyaaddaa badhaasa hin biraa qabdu dafa namni shunkurtii kana amma nyaatee fite yoo namni tokkummaa kana itti arrabsiti yommuu yoo akkamitti kataf gootee murtee moonaan jetti dikii koree mureen jira beekaa akkanatti babaatee malee ishee hin argita distii keessatti nagartuu kan jirtu kaa baga irra keessan hundi keessanuu jirtu ani jira obboleettiin keessan galata waaqayyo baga fayyaa taatanii baga har'a geessanii har'a ga'u waan tokko qalladiinaa ishee shiroon hojjechuuf ani nan sobe bishaan ho'aa dafifadhee jira asumatti gadi naqaama argitu kana shunkurtii kana hundisaa fuudhee jechuudha as keessatti akkatti gadi naqamaa rakkoo qabaman akkanitti waxe mana laalaa ga'aan naqadha bishaan nan sobe bishaan beekuman kanatti daffise ga'aan naqa morqaatti beekan daffisuu dhiise maaliif beektu bishaan waan shiroon mi'aa kiyaabeen deebi'a malee na guba bishaan koo keessaa naqeen jiraachuudha maal isinitti agarsiisa beektu dokkee hara dokkee isinitti agarsiisa sinuman jaalladha sinuma yaadeen dhufe dhugaa dubbachuudhaafi qubna gar shiroo isinitti agarsiisuu odoo hin taane shiroo wallaaltanis miti yookaan immoo ogummaa adda isinitti agarsiisuu koos miti sina yaade dhugaa kanaan qabata godhadhe siin dubbisuu dhufe na yaadanitti dhugaa gooftaa baay'ee si yaade akka nama waa gatee wayii yaadattu akka nama waa diidatti gatee wayii natti fakkaata yeroo sin dhabu yookaan yeroo viidiyoon hojjetee sin dubbisiin oolu jechuudha shunkurtiin gannamii meesuu dadhate immoo dhuguma siniin jedha akka nama waa gatee bakka yookaan meeshaa wayii gabaa deemee irraanfatee galee isin hin beektu miti qalbiin koo akkana na ta'a jechuudha isin biratti naaf oduu isinitti baasii yookaan ani waka baasa sobanee olii gadoo deessan sanaa utuu hin taane qubna gar isiniin jaalladha yaadni koo baay'ee isin biratti naafa yeroon itoo viidiyoon hojjetiin oolu jechuudha dhumaatti naqeen jiru shunkurtii dhumaa fi eenyuu bicha distii bichaadha kun akka haati koo shiroo hojjettutan hojjedhaarra akkatti isinitti agarsiisa maaliif naan jettu akka finfinneetti asii gadi bocettu godhoo doon taane asii gadi boru itti godhoo doon taane akka harmeen kiyyaa shiroo hojjettutan isin agarsiisaadha na daawwadha kanaafuu maaf isin hin jedhe isin jaalladha baay'ee sila yaada kanaaf yaadni koo isin biratti naafa jechuudha yeroo baay'ee kanaan biddeenis toshaamma hin dawbuu koo isinitti agarsiisa qo'ame galladduu biddeenis ganaan tosha garuu toshaamma naan jiru isinitti agarsiisu qoraane akkuma isin hin jedhe isin salachuu danda'a waaw naa bukaa immoo nafsiitti buusee waynee naa nyaatu koo asinuun gochumaatu isuma naqalaata amso soreeshii dhiifama naa godha naa bukaa'ee shiroo hojjetadhee kee maal godha dhaqee biddeen koo shar godhadhaa jechuudha washin bareedoo gartanii absiitii reefu itti buuse bukaa'ee seenenu shir washin garra buzulitti bu'e innaa kan xaafin Addis Ababaa yookiin xaafii shaggar guyyaa 4-3 toshina bukeessine bushine alana garuu ta'uu dide har'a ganaman bukeesse ilaala wanni fakkaatu dhugaa har'a bukeesse raajala qaba malee bukkeen bukoo jalaa qaba malee har'a bukeesse har'a mammaa absiitiitti buuse amma garuu erga inni bukeesse sa'aatii dhiyoonuma jechuudha sa'aatii 4 wayii 3 wayii gubbaarra bukeesse amma sa'aatii 8 si'a akka keenya akkaasitti akkanatti dafee bukaa jechuudha dhugaa waasaa wallaalennaa kaane guyyaa 3-4 bukeessee tosha irraa calalee raawwadee boron toshaan jedhu immoo ganama boroo kee absiitiitti buuse galgala absiitiitti buufadhee bushaa jechuudha innaa kan akkana tureennaa dhuguma waggaa 3 arfan kan amma garuu amala jijjiirrate haati kiyya kanatti hojjettira amala natti jijjiirrate bukooni ta'ee anatti itti jijjiirame ta'ee wallaalee maaliif isin hin jedhee isin yaada dhugaa qabaa isin jaalladha geetaa ani waan tokko isin jaalladha maaliif seetu waaqayyo isaa eebbisuu waaqayyo akkasii taa godhu waaqayyo si gargaaru waaqayyo si gargaareera ati dubartii ogeettiidha yeroo isin jettanila garaadhuma koo kee abbasaq hageessa miti akka gaafa soortaan gaafa man ishee argee majammaruma gaafa ishee argee wanni ta'e kontaakti wallaqa dhagna koo keessaa na sururee jedhee isin dhageessanitu viidiyoo isaan seeraan hubattanii ture yaada yeroo isin koomentii gaarii naa barreessitan nan gammada qubna gar baay'ee natti tola bakka edaan namni ammas na jaallataa lakki edaan mana namayyuu abdii turaa edaan namni amman ammoo yaada naa qaba yookaan koomentii gaarii naa qabaadheen gammada
waaqayyo isin haa eebbisu gooftaa Yesuus eebbifamaa jechuudha. Shunkurtii zayitii dura danfisee itti naquu wallaallee akka haati koo hojjettutan hojjedha. Anis har'a isinitti agarsiisa. Anis immoo turee ergaati kiyya waan haati kiyya kanatti hojjettu ergan hojjedhe. Isa isinitti agarsiisa. Maal inni hordofaa isin jira. Garuu asumaan na kashaan barbareellee ittiin godhu daalattiin barbaade yeroo lammanni immoo timaatimii illee ittiin godhu. Isin galee obboleettiin yoo kana indaaqqootti timaatimiin godhani wati indaaqqootti naan jettee turte ishee baradheera sirraasi. Durillee itti godheen hojjedhu garuu eeggadhaan humtumaaf akkanatti godhe naan galle garuu yaa barbareen akkan gumnee kan itti godhe si gara caalu. Kennaa kana isin jira komintii keessa yoo dubbisee jedhu garaan komaa jira bassaq na jira. Amma gaamaanan godha beektanii zayitii xiqqoo itti godha jechuudha. Baay'isuutti. Nama cuftii zayitiin isin beektu miti itti baay'atte. Nyaadhu nama gootu. Erga shunkurtii bichaa takka bisheessee yookiin takka distii geetti takka guggubee ka'e zayitii itti gijjaddaa jechuudha. Hojii yaada kiyyaati gaa kun. Asumaan immoo isinitti agarsiisa. Asumaan immoo anis har'a nan yaadadhe boonaan hojjedha maaliif boo isaan dubbisaa maal taa'uun kan hojjedhe. Maaliif isinin jedhee kana isinin jedha isinan jaaladhaa. Ani waanan godhu wallaalee dadhabee dhugaa gooftaa dogoggora guddaa hojjechaa jira. Waan jennaan jettan hin beeku warri maashinii daabboo fi intini na gaafatta yaada koo keessaa hin banne kaayyoo koo keessaa hin banne waaqayyoon naa kadhadhaa jechuudha miilli kun naa dhiisu. Bahee isin waraaba amma kaleessa bahee na waraabuufis baheen gaafadha jedhee bahee tan nan dadhabee ol bahee gara magaalaatti jechuudha. Miila ituma deemaaru lafti na dha'ee na dhiigee jechuudha miilli sun deemee. Kanaafuu deemuu dadhabnaa itti dhiisee galee bakka dandeen hojjedhu. Innaa na of galchaa isin jira buleewwan kiyya lamman keessanii isin tuffachuu koo ofiis qooftuu ta'e waan nama diduu gootu hin taane nan dadhabe. Isinii fayyammoo waan gaarii akkasiin hojjedhu abdiin qaba waaqayyo jedhe dubartoonni gibbii kana akkuma akkasii isin jira kun shunkurtiin jee akkana ta'an jira. Yeroo biddeen toshi silaale isinitti agarsiisa. Tokko qoraanii nan toshe lama gadi jedhee gugguufee lafatti toshe. Anuu shafaafaa koo dalga harkisee miila bitaan barratti miila mirgaa gatee jechuudha mirga na dhugu waan ta'eef. Kan biraa immoo sinii nuti salachaa yookaan sin jibbisiisa qoraan isinitti agarsiisu hin jaallattan. Tarii gara maalitti aara ishee cisii ishee naan jettu yookaan immoo aara ishee maalitti fiddee naan jechuu dandeessu. Kanaafuu isinitti agarsiisu yeroon toshu sin hawwisiisuu irra tosheetuma ga'ee onaa danda'ame. Viidiyoo gabaabsee isinii waraabee nyaaddee isinitti agarsiisa sinuma fuulduratti biddeen irra bukaa'ee maal akka fakkaatu. Innaa kaanii warri yaa hundi keenya dubartoota hin beektu hundi keessanuu yeroo kaanii eenyu goona miti guyyaa 3 afuritti toshina yookaan gaxariiruma malee narra bukeessanii irra toshan hin jiru as dhugaa dubbachuuf. Tarii warra as keessaa deemtan jiraachuu dandeessu haala magaalaa beektanii hin beektus yaa homaa gochuu hin dandeessanii galtanii akkanatti bukeessanii toshitanii nyaachuu malee. Nama biddeen kanaa maal akka fakkaatu booda isinitti agarsiisa dhugaa. Kanaan booda maal itti godha beektu? Kanan maankaa tokkotti godhadha abishii fi hin beektu silaa shunkurtii gogaa abishii shunkurtii abashaa sana. Yoo baree naa ta'e Gabaabii dhuguma natti tolti kanaafan hin baay'isu maankaa tokkotti ishiitti naqadhee jechuudha maankaa shaayii maankaa bunaa kaza kanan godha. Naa qabeessa na eebbisuu sinan jaalladha eebbifamaa asirratti yaada qabdan naa barreessaa mo'aa keessanii naa barreessaa yeroo kana immoo gojjama ina nyaatuma akkasini nyaata kajeeltanan inuman beeku hojjedha wallaalee miti. Anunkaan achi taa'ee sammas galee qabbatu kana biddeen na jibbisiisee na dhukkubee mataa na dhukkubaan hin nyaadhu miila na dhukkuba biddeen nyaadhu san jedhu kana seenaa yeroon achi jiru garuu dhugaan sin jira. Bulleedhumallee waan inni funaanee nyaadhu natti fakkaata ta'e kajeella biddeen giyabee. Bullee sin jira bullee waan inni galee bullee jechuun biddeen mana nyaataatti beestaaliin gatanii jiraamni. Mana nyaataatti beestaaliidhaan gatan sana waan fudhadhee nyaadhu natti fakkaata. Innaan achi jiru kajeella minaan biddeen giyabee jechuudha. Ruujiin kun natti tolu garaan hanga'u na jibbisiisa. Mana achi jiru iyyuu maaliif hin beektu hundi keessanuu waa'ee mana madaamiillee qaldiin illee qaldiidha shaboo warri kaana shaboo gaarii itti godhanii hojjetanii wayin immoo barbareen itti godhanii hojjetan waan ta'eef yaa ani cidaatiin hojjetaa ture gaafa isheen nyaata hojjedhutti nyaata hojjedha malee
ismaanichiitiin abaat warra kanaafiyyuu hin beektu nyaata isaan silaa waan mokoronni kana maal kan hojjetan barbareetti godhuu hin beekan. Nummoo barbaree kun akka xiqqii maakimamii itti goonee daakifnee barbaree waxii barre waan ta'eef garaan hanga'u bakka waan hin nyaadhachumattu wanni garaan hanga'u maal akka ta'e beektu duqeetii bukeessa hin tolchu achittis maalan godha beektu xiqqoo shushaata bitti godhadhu. Duqeetii bukeessa hin tolchu buddeen isaan godhu jechuudha maaliif isas illee gaafa hin jedhe nan godhadha yoon godhee jedhu woo bulee na jibbisiisa muka mukanatti isa immoo maal yaadu beektu buddeen isaa asii bareen akkana ta'a yeroo sanas. Kanaaf innaa kana bakka duqeetii sirriitti bukeesseen bareecha sirriitti maalitti naqee bukeessa beektu zayitii xiqqoo ishiitti qicaa ashaboodhaa sukkaaraa xuquras mudiin jiraan beektu miti wayii simitti agarsiisuu laata fuudheen beektu xuquras mudiin keessanuu isatti godhaa sirriitti bukeessee raawwadhee san aduu keessa godhan nugiif firjeween firoon isan keessan godhan beektu achi keessa godhee yeroo inni bukaa'ee raawwateen maalan godhaa leemanuu sana fuudhee gadaan biradisii akkanaan jiran ture gurguddaan isaa leemanuu sana irraa hafe oyin kasaliini jedhu miti iddootti leemanuu sin jedhu kasaliini sin jedhu waasintu beeka akkana fakkaachuudha qochuudha. Sini galee isattiin zayitii dibeeni qadaada biradisii sana irratti gaa bukoo kiyyarra diriirfadheen bukaa miti reennu ammuma kof jedha bukoo kiyyarra diriirfadheen rooni koo ishee keessa kaawwadhaa daabboo isaan achi gahaa nyaanni naata irraa fuudhu in urgaa ka wayyoo akka inni bareedu wayyoo akka inni bareedu keessi isaa maal ta'a beektu sirriitti bukeesse keessa siidhuma ta'a ka bareedu akka yeroo sana maalin godha beektanii fudhadheetan ammas sodaati xumuree yoo dandeebu ammas ergaan ergame hojjedhee yoo dandeebu yaas gootu beektu akkuma daa'imaan mootu godha ol deebee kukkutee nyaata xixiqqeesse ol deebee bakka wala ruuzii keessa hin naqu kaa ruuzii nyaadda dhiisee namni quban hin qabu. Sanan jaalladha mana baraamiitti isiniin jira. Kanaafuu yaa hin qajeelina waan hin hojjedhu waan biyya keessaniitti hin qajeeltu shiroon immoo waan hin nuffamne nutti agarsiisan hordofaashi. Asumaan immoo maalan godha beektu way isinitti agarsiisa ammas jechuun waan biraamti haaluma shirichaati jechuudha haaluma shiroo sana haati kiyyattiin hojjettu sana. Inna kana disiitan gadi naqa argitanii bitira bishaan erga qollaanii raawwanne bishaan itti galaphannaa hin daffaa erga inni daffee jedhu shirootti goonaa jechuudha. Isa miti arrama wayin hojjedha maal abboon moo haadha kooti isinitti agarsiisa shiroo kiyyallee kunootti shiroo daalatti yaadi kee nama jaallatti jedhu yeroo kana shiroo daalatti mamman kee nama jaallatti dhiifama ishee yoonatti harta warreen akkana jedhe shiroo kana barbaree ni daaksise yaala waa isin garramu. Shiroo kanatti akkanatti natti dhugaa. Shiroo kanatu qibamii sanatti tole irraa caalaa jechuudha garuu qibamii sun isin qaba. Maaloo kana eengadda tokko waa isin kolfisiisu isinitti madda. Waxii nyaadhodhee waxii beeklaa wayii nama wayiitu hojjete jechuun soorsaa waxii wate lakkii nyaadhodhee koo waan biraaf sun taane sababii miila dhukkuba mala na dhoowweennaan natti kolfuun keessanii noolu dhugaa waaqayyo biddeen irratti kan akkanatti daakuu sana gadhee isumaan naana qedheeni. Barbareellee bukkeetti naa naqee daakuu kanallee akkuma shiroo barbareetti naa godhee bishaan itti naqee umaatti dabalee miti biddeena sii fuudhee akkatti itti tuqadhee nyaadhee jechuudha. Galladduu isin akkana nama godha. Intini shiroo kiyya gaafa naqadhe sana agartan miti meeshaa kanatti barbareen hin dhumate yaa hundaaqqoon sun baay'ee nama argaa fida barbaree baalageen kun inni dhumate shiroon kun amma kanatti irraa naafee jira. Inni dhumate yoo isin jedhu hundaa miti isin hin jedhu kan eenyu godhe bichaatu jechuudha kan qodaa akkanatti naqadhe sun kaleessa namni wayii naa kenna itti abbishee na bira dhufnaan nan kenna bachi kaa'uun jedhu giiftiin kaa'een jiran see jechuun hin jiran see hin dhume jechuudha. Kanaaf shiroon kunillee qal'aaleedha bitadhaa dhugaa warri dubartan birrii 20 bitadhaa shiroo kana waxadhaa. Waaqayyo isaan haa eebbisu warri Itoophiyaa ta'anii Itoophiyaa miti warri achi ta'anii nagadan jechuudha wayii maarkeetii Itoophiyaa kan jiru hin jiraa mitiire baay'ee shiroo mirti hojjetu dhugaa waaqayyo yeroo meeqaan bitadhee yeroo meeqaan shiroolee bitadhee biddeenillee bitadhee biddeen sadiillee birrii 20 fayyadamaan hin beektu silaa warri Dubaay hin jirtan warri iddoo biraa hin beekuun dhiifama isinis beekuu dandeessu. Bitadhaa nyaadhaa maaloo waan ta'e beektu gaaf tokko inumaan du'e dhugaa biddeen bitadheen indaaqqoo waxii indaaqqoo jedheen kanuma biyya sana qaaraa noon biteen qaaraa mimmiidhaa intinittii sun hin jirti miti qaaraa qaqalloo biyya Dubaay ishii bitadheen nyaakkoodhe ittiin waxii kana bareecha hojjedheen indaaqqoodhuma gimmaasha fuudhee hojjedhee silaa indaaqqoodhuma kana tolu jiraa mitiire
mucayyoon tokko immoo jirti makiinaa ooftu Ugaandaadha. Ishee wajjin biddeen kana maalin godhe beektu fudhadhee nyaannee biddeen lama nyaanne sirriitti nyaanne wanna kofaltan dhugamoo sobdinaan jettu. Mucayyoon nyaannee sa'aatii 7 biyya kanaa jechuudha yookaan immoo sa'aatii biyya sanaa hin beektu asii 7 ta'u guyyaa keessa jechuudha bar sa'aatii 1 achi yookiin 2 achi mitiire dhugaa waaqayyo sinin jedha waan sinin sobne mucayyoon na biraa waamanii jarri erga nyaannee raawwanne mucayyoo jarri na biraa waamanii na biraa fudhatanii delivery dha kaashin hin beektu ishiin hin deemte jechuudha antini gochuu isaan fuutee deemte akka carraa waan waaqayyo na gargaaree aduu sana amma mallee soorsaatti dubbanne aduu sana sirkii jalaa kaasuu dadhabee maal taate inni naan jennaan hojiitti natti baay'atee hin jedhee sa'aatii 7 Itoophiyaa rafeen guyyaadhaa bara halkan miti gaafsan ani maal akka waaqayyo akkamitti akka na gargaare saduu sana nagarrama dhugaa waaqayyo sinin jira sa'aatii 7 Itoophiyaa rafeen halkan keessa jarris na waamne koo kana fuudhi koo mana sadda akkuma durii kootu qodaa karaara waan tokko natti dubban sa'aatii 7 Itoophiyaati rafeen halkan keessa sa'aatii 11 Itoophiyaati halkan kee barii lafaatti jiru borganama jechuudha yoonaan dura rafee sa'aatii kana fakkeenyaaf rafaan jira halkan keessa sa'aatii 11 Itoophiyaatti obbareen sa'aatii 5 biyya sana jechuudha nagarramee du'ee halkan soorsaan daawwalee qaxxitaallee daawwalee eenyu jalaa kaasure gorumtaa isaa inni maal taate waliin jedhu jinnatti baay'atee kanaafuu jala argeen kaafne silkiin jedhee innaa kanatti ni waaqayyo sana yeroo biraa walitti deemnee walitti humna irraa beeksisni agarsiisa amma kan qabbaaru ittiin naqadha jechuudha dhiifama namni irratti daawwalee waaqayyo sana eebbisuu nan nufiina ishii ni agarsiisa na bishaate